Lixa Goojjamaanaa Buree sababa hidhattoonni irra deddeebiidhaan haleellaa irratti raawwatanii fi yaaddoo nageenyaa keessa jiraachuu BBC'tti himan. Akka jiraatan aanaa Buree magaalaa Sontoom jiraatan jedhanitti hidhattoonni gandoota hedduu irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa geessisaa akka jiranii fi ammallee sodaa nageenyaa keessa waan jiranii fi mootummaan akka birmatuuf gaafatanii jiru. Horiin baay'ee nurraa saamameera, qabeenyi baay'ee nurraa saamameera. Amma har'aatti illee kuni nurraan buqqaane. Ganda sadan kana keessatti dhibbaa 350 ol kan ta'u namni lubbuutiin badeera. Horiin gara 10,000 ol kan ta'u nurraa saamameera. Isuma ammaa kana nu saamaa jiru, nu waraanaa jiru, mootummaatti himannu mootummaanis dafee nu qaqqabne amma yoonaatti ganda keenyarra taanee du'aa jirra, saamamaa jirra, rakkoo guddaa keessa jirra. Meeshaa baay'ee qabattee deemti. Shqaa qabu, snaapparii qabu, bireenii qabu, wanni mootummaarraatiin kan saamani meeshaa guddaa qabu, humna guddaa qabu. Kanaan durallee gara godina Wallagga Bahaatti baqachuu isaanii fi mootummaan nageenya isaanii eegsisuudhaaf waadaa galuudhaan gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisee jiraatan kun dabaluudhaan dubbataniiru. Amma mootummaan rakkoon hin jiru, nan sin gargaara, waraansi sinirran ga'u, mootummaan sin gargaara jedhamee caaboon deebee bakkee ganda isaatti galeera. Amma moo lammatu naannooma kanarratti kun amma agayya kana keessa nutti galtee ammayyu horiin baay'ee nurraa saamamaa jira. Lafti keenya gara hektaara 45,000 kan ta'u walii galatti qotuu oomisha irratti hin godhatiin ammayyu gadhiisnee jirra. Mootummaan lubbuu keenya qaqqabeessa du'arraa hafe kan akka nu hambisu barbaanna. Qabeenya namaan tuqne, lafa namaa hin tuqne unu dhalannee kan guddanne kan jiraannu asumara waan qabnu dhuguu gamneerraa harka qullaa hafneerraa amma mootummaan ga'ee lubbuu keenya akka hambisu barbaanna. Jiraatan biraasii ammallee sodaa nageenyaa jirurraa kan ka'e namoonni hedduun qe'ee isaanirraa buqqa'uudhaaf dirqamu yeruudhaan raayyaan ittisa biyyaa naannawa sanaa socho'uu hordofee sodaan nageenyaa kun akka uumamellee dubbataniiru. Sodaan nageenya kana kan hin jedhamne baay'ee rakkisaa kan ta'e keessa jirra. Konkolaataa 2-3 amma uummanni dadhabaa fa'aa ijoolleen fa'aa wayii gara hagamsaatti babbaqachaa jiru. Wallagga irraatiin Oromoon nu buqqaaseera waan ta'eedhaaf. Inni buqqeef naddanaan jedhani. Uni garuu isaan duukaan lola waa tokkos hin qabnu. Dhukaasa nutti banan dhufani. Horii kana nu saamanii akka hin taane ta'anii namoonni immoo namoota ajjeesanii dhukaasa nurratti bananii horii akkuma jiru hangaa jiru akkuma jirutti hundumaa isaa fe'atan. Isaati achi laga mormor kan jedhamu Abbayyaa achirraan uni seenee. Ganda Jooja ganda Nigeera hagamsa kan jedhamu achitti ittisni raayyaa dhufe waggaa sanatti koottaa deebaa gara biyya keessanitti jedhani. Isaati deebine unis dhufnee amma ganda xaabuu kanatuma jirru ammas waan ittiin qotannu hin qabnu amma fayyuma jirra dubbii keenya irratti. Ammas hedduu kan nu jammarame kun hoggaa qucci kan jedhamtu jirti magaalaan tokko ittisni raayyaa jira ture. Achirraatiin hoggaa ba'u ittisni raayyaa sun gara bureetti isaan immoo gadi nutti dhufanii gamma. Raayyaan ittisaa 7 kana ba'e. Amma isaan ganda caaboo ganda sontomaatiin buqqisanii naan isaanii keessa bu'achuu barbaadu. Naannoo nama 60-70 dhibba akkabaabii taa'ee nan yaada. Ani amma ofuma barahaan jira kun gara laga mormor akkabaabii finxaaleeyyii kanarraa balaa kanarraa ooluu kanuu ni dandeenyu. Ittisni raayyaa gara bureerra ol ba'eeru kun gad ofii gara qucciirraa ofii jaroota kana utuu hoggaa hari'e hin saaxilamnu jechuudha bala kanaaf. Kanarraatiin kan hafe jaroonni amma nuun buqqisuu akka isaan danda'an waa tokkoyyuu hin shakkanu. Biyyoonni yaa Abbayyaa waliigaltee walta'iinsaaf itti fayyadama waggoota 27 dura qopheessuu eegalan. Adeemsi waliigaltee wixineessuu marii fi mirkaneessuu waggoota hedduu lakkoofsise kun dilbata darbee hojii eegaleera. Waliigalteen walta'iinsaa yaa laga Abbayyaa hojiitti seenuu hordofee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad guyyaa itti waliigaltichi hojii eegalee biyyoota yaa laga Abbayyaa biratti akka guyyaa seena qabeessatti yaadatama jechuun ibsanii ture. Marii waggootaaf gaggeeffameen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 2002 waliigaltee Yuugaandaa Anteebetti walii mallatteessuuf dhiyaate hanga gurraandhala 2003tti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 6 mallatteessanii ture. Masrii fi Sudaan ammoo marichuma irratti iyyuu hin argamne. Biyyoonni waliigalticha fudhatanis mana maree biyya isaaniitiin mirkaneessanii seera godhanii tumsuudhaaf waggoota isaaniitti fudhateera. Ministeerri bishaanii fi anniisaa Itoophiyaa Dr. Habtaamuu Ittafaa waliigalteen kun hojiitti akka hiikamuu fi Itoophiyaan tattaaffii dippiloomaasii guddaa gochaa turuu ishee himaniiru. እንግዲህ የዚህ የናይል ወንዝ ትብብር ማዕቀፍ ስምምነት የሚባለው ከ15 ዓመት በፊት egaa waliigalteen haala itti fayyadama bishaan laga Abbayyaa jedhamu kuni
waggoota 15 dura kaka'umsa biyyoota yaa'a gara olii jedhaniin kan dhufedha. Kanaan dura fayyadama bishaan laga Abbayyaa haqa qabeessa kan hin taane waan tureef qabeenya bishaanii kana bifa haqa qabeessa ta'ee fi walqixxummaan itti fayyadamuudhaaf kan jedhudha kaayyoon isaa inni guddaan. Lagni Abbayyaa kan hunda keenyati. Kanaaf sadarkaa hunda fayyadamtoota taasisuu danda'utti seerri hammatu ni barbaachisa jennee wanti biyyoonni jaarratti waliif galan sababiin hojii irratti hin oolleef hin jiru. Fudhachuu dhiisuun mirga ta'uu danda'a. Haa ta'u malee gaheen jiru booda ilaalamee akka itti makaman isaan dirqisiisa. Kanaan dura inisheetivii yaa'a Naayil daayirektara ta'uun gaggeessaa kan turan obbo Faaqii Mahammad waliigaltichi biyyoota yaa'a laga Abbayyaa gidduutti qajeeltowwan walta'iinsa itti fayyadama haqa qabeessaa fi wal kabajuu kan seeraan tumuudha jedhan. Yeroo ammaa gorsaa misooma qabeenya bishaanii laggeen daangaa qaxxaamuranii dippiloomaasii bishaanii kan ta'an obbo Faqeen qabiyyee ijoo walta'iinsa kanaas akkasiin ibsu. ዋና የስምምነቱ አንቀጾች የሚባሉት ፍትሃዊና ምክንያታዊ keewwata waliigaltee kanaa ijoo jedhaman keessa itti fayyadama bishaan haqa qabeessaa fi sababii qabatamaa irratti hundaa'e ta'uu akka qabu fayyadamtoota kaanirra miidhaa akka hin geessifne dirqama qabaachuu fi fedhaan waltumsuu kanneen jedhan sadanidha. Qabxiiwwan ijoo kanneen deeggaruudhaaf ammoo keewwatawwan xixiqqaan jiru. Fakkeenyaaf dhimma fayyadama bishaanii fi piroojeektoota karoorfaman irratti odeeffannoo wal jijjiiruu kanneen jedhan jiru. Biyyoonni qabeenya bishaanii irratti piroojeektii hojjechuuf gaafa karoorsan biyyoota yaa'a lagichaa hirmaachisuu akka qaban irraa eegama. Kunis biyyoonni laga Abbayyaa irratti piroojeektii hojjechuuf gaafa karoorsanii fi piroojeekticha yeroo hojiirra oolchan ijaarsa gaggeeffamuun biyyoota dhiibbaan irra ga'u bifa sirrii ta'een hirmaachisuu akka qabaneera. Kanaan dura Masiriin kana gaafachaa turte. Hawaasa addunyaas kanuma gaafachaa ture. Amma garuu kun jijjiirameera. Dhimmoota kana hojiirra oolchuudhaaf koomishiniin hundeeffameera. Dilbata irraa kaasee koomishinichi seeraan hundeeffameera. Kanaan booda Itoophiyaan waliigaltee kanaan bulti. Waliigalteen kun ammoo Itoophiyaaf faayidaa bishaanii haqa qabeessa ta'e waan kennuuf adeemsa misoomaa kanaan booda taasifamu irratti qabeenya bishaanii qabdu haqa qabeessaan fayyadamuu mirkaneessuu qofaadha. Waliigalteen kun addatti Itoophiyaadhaaf injifannoo dippiloomaasii guddaa akka ta'etti eerama. Masriin kan seera dullooma bara kolonii irratti rarraatee ejjennoo bishaan laga Abbayyaa hanga barbaadu fayyadamuu malee jettuu fi garuu kisaaraa guddaa ta'uu hin oolu. Masriin hidha guddicha laga Abbayyaa Itoophiyaan ijaartee xumuraa jirtu naasuu keessa galtee bifa Itoophiyaa dubbii barbaadu fakkaatuun biyyoota ollaa Itoophiyaa akka Eertiraa fi Somaaliyaatti marmaaraa jirti. Waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumamettis fayyadamuudhaan meeshaalee waraanaa Somaaliyaaf dhiyeessaa jirti. Itoophiyaan garuu gaanfa Afrikaa jeequudhaa fi tarkaanfii taasifamu kamuu callistee akka hin laalle ejjennoo qabdu ibsaa turte. Kaniyaas yeroo jalqabaatiif Beeruut qilleensarraan aleelaa ooltee jirti. Aleellaan Gaazaa keessatti gaggeessitus ittuma fufee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nu kennuudhaaf Biraanuu Gammachuu na waliin istiidiyootti argama. Biraanuu baga nagaan dhufte. Galatoom Darajjee. Mee baa giddu galeessaa keessa maaltu jira? Tibba kana Israa'el haleellaa raawwattu haga ta'e qabbaneessitee jirti. Amma immoo guyyoota 5 asitti yeroo jalqabaatiif aleellaa qilleensarraan taasiftu kana cimsitee jirti. Haalli baa giddu galeessaa amma maalitti jira? Haalli baa giddu galeessaa keessa ammayyuu waan qabbanaa'e miti. Akkuma jette guyyaa 5 darbanitti xiqqoo wanta gaabbii jedhe fakkaata. Baa giddu galeessaa kana keessatti muddamni walgareeffachuun darbee walitti dhukaasuun yeroo itti dhaabate hin jiru jechuu danda'ama. Garuu waggaa darbe onkololeessa 7 Hamaas daangaa Israa'el keessa seenee tarkaanfii fudhatee hordofee Israa'el Gaazaa keessatti garee kana leeluu jalqabdee hanga har'aatti itti fuftee jirti. Egaati kana hordofee birmannaa Hamaasii fi Hizboolaan Libaanos keessaa darbee birookeetti dhukaasaa ture. Akkasumas immoo Huutiin as naannoo Galaana Diimaa irraa Yemen irraallee akkuma kanaa Iraanis immoo garee kana hin deeggarti. Tibba kana maattuu ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahoo biyyi isaanii waraana adda torba ishee mudatee dura dhaabbattee waraana akka jirtu faallee dubbatanii. Egaa addi waraanaa torbaan kun isaan jedhanii tokkoffaan Iraan dabalataa kaan immoo garee Iraan deeggartuu Hizboolaa kan Libaanos keessaa kan biraan Hamaas akkasuma kan immoo Hutiillee ammas gareen biraallee akka jiran isaan kana jechuu isaaniiti muummichi ministeera Israa'el. Ji'a fulbaana keessattuu addatti Israa'el Libaanos keessatti tarkaanfii Hizboolaa irratti fudhattee amma ammaatti hufteetti kanarraa guyyaa 5 qabbanaa'etti deebi'e. Kunis fulbaana jalqaba jechuu hin danda'ama. Saalela qilleensarraa dabalatee gara kibba Libaanosidhaan immoo lafoodhaan illee seentee waraana geggeessaa turte. Yeroo garaagaraattis immoo maandhee Hizboolaadha jettuu irratti rukkuttee aangawoota isaanii hanga dursaa garee kana Hasan Nasrallaa ajjeesuutti geessee jirti jechuudha. Peejarootaa fi yookaan immoo raadiyoo qunnamtii haga dhodhoosutti dhugaadha. Innis immoo fulbaanuma kana keessa ture meeshaa kominikeeshinii
gareen Hizboolaa yookaan miseensonni Hizboolaatti fayyadaman kana harkatti dhoofte inni immoo rifaatii guddaa uumeeyyuu egaa kana Hizboolaan humna tikaa Israa'eliin itti gaafatamaa gootuu malee Israa'el ana jettee ifatti hin dubbanne. Mee wanti Iraan hin jiru maalitti jira Biraan? Iraan wajjiraan Israa'el ammatti tarkaanfii fudhachuudhaaf akka jirtu dhaaddatteetti guyyaa kamii fi akkamitti akka jedhu akkanaaf ta'utti akka deebii kennu dhaadataa turte. Kunis immoo yaadattoo ta'ee onkoloolessi tokko Iraan Israa'el irratti balastik misaayilii kana walirratti itti ergaa turte irra caalaansaa qolatamee miidhaa guddaa geessuu baatuyyuu Iraan immoo kan kana goote hoogganaan Hamaas biyya ishee keessatti ajjeefameera Ismaa'eel Haniyyaa. Akkuma kana immoo hoogganaan Hizboolaa Hasan Nasrallaa Israa'el ajjeefte aleellaa qilleensaatiin isaa boodallee nama saba akka bu'u jedhamallee ajjeefteetti. Kuni callistee akka laaltu isa hin taasifne Iraaniin deebii kenniteetti amma ammaatti garuu Israa'el deebii Iraaniif akka kennitu dhaadatte malee hin kenne. Baha giddu galeessaa keessatti baay'ee kan eegamaa jiru addunyaallee kan eegaa jiru isa kanadha. Israa'el dhimma kanarratti illee Ameerikaa wajjiniin gidduu kana mari'ataa turte keessumaayyuu of eeggannoon taasifamuu akka qabudha. Ameerikaan illee kan irra deddeebitee Israa'eliin akeekkachiisaa turte. Israa'el immoo yeroo ofii barbaaddutti waan ofiishiitii barbaaddutti deebii akka kennitu garuu deebii kennuun ishee akka nafneedha. Deebiin kunis immoo waraana akkamii geessisuu danda'a kan jedhu eegamaa jira Biraan. Kanarratti waa tokko sii kaasuudhaaf dabalee hoogganaan tika Israa'el duraanii tokko BBCtti kan dubbate ture gidduu kana tarkaanfii Israa'el Iraan irratti fudhattu addunyaan eegaa jira baha giddu gala keessaatti waan eegamaa jirudha. Kunumaayyuu bakkawwan filatamoo fi murteessoo ta'an Israa'el adda baaftee irratti fudhattu keessaa tokko bakka niwukileeraa buufata niwukileeraa Iraanidha kan jedha yaada kennaniiru. Kanarratti immoo tarkaanfii kanarratti fudhachuu immoo biyyoonni nullee eegan jiru. Ameerikaan kana keessaa tokko ta'uu dandeessi bakka buufata niwukileeraa Iraan kana dhumaattuu isheen irratti xiyyeeffattee qoqqobbii kan isheen irra kaa'aa turte Ameerikaanis kanarratti waan ta'eetiif bakka filattu Israa'el bakka fudhattee tarkaanfii irratti fudhattu keessaa tokko buufata niwukileeraati jedhee ture hoogganaan tikaa Israa'el duraanii tokko. Tole Biraanuu haleellaa Israa'el qilleensarraan raawwataa jirtuun keessumaa naannawa kibba Libaanos bakka Naabaati jedhamutti iddoo lammiileen Itoophiyaa baay'inaan jiraatanitti haleellaa taasifame kanaan kantiibaa magaalittii dabalatee namoonni 5 ajjeefamanii jiru. Egaa lammiileen hedduunis yaaddoo qaban ibsataatee jiru yaada nuu qooddeef ulfaadhu Biraan.